Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo jirra jirtu nageenya koo kan jaalalaa akkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Barnootaan walitti deebinee jirra. Warri YouTube channel kiyya faara taatan please subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Barnoonni har'a isiniif qabadhee dhufee bifuma argitan kanaanii silkii keessan bifa iPhone'itiin fayyadamuu barbaadan kunoo bifuma kanaan jechuudha. Akkuma argu jirtanii bifa iPhone'itiidhaanii jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuudhaaf appii tokko isin barbaachisa. Appii san kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Gamanumaan gama barnootaa isin dabarsa. Please subscribe nu godhaa. Warri TikTok na hordoftanis Facebook irraanis linkiin ni jira. Seenaatii subscribe gochuudhaan wal jajjabeessinu. Oromoo wal jajjabeessina. Please subscribe gochuu hin dagatinaa. Okay, gara barnootaa isin dabarsa. Okay, obboleeyyanii kunoo silkiin kiyya kanuma Androididha. A21 akkuma argu jirtan isa kana jechuudha. Kanaafuu akkamitti itti deeffattanii isin mul'isaa na faana bu'aa. Audio Jungle. Okay, obboleeyyan kiyya appii keessa yeroo seentanii bifa kanaa isinii fida. Linkii isaa description box jala seetaa jala argaa jechuudha. Kana beeksisa qaba dhiifama Oromoo. Innaa bifa kanaa isinii fida jechuudha. Bifa kanaa yoo isinii fide kunoo asitti raayitii tana hin dagatinaa. Isii tana itti gootanii get start tan jettu tana tuqxanii kana ammoo allow gootanii seentan jechuudha. Kunoo bifa kanaa isinii dhufaa jechuudha. Erga kana isinii dhufe agree kan jettu tanan dhoofna. As isin fida. Asitti eeyyamatti kennitan jechuudha. Dhuftanii akkasitti allow gootanii asii eeyyamatti kennitan. Erga kennitanii bifa lama isinii fida. Asitti tana yoo goote fuula guutuudhaan yookaan hanqiste akkasi jechuudha. Kun ammoo bilbiluma kan kee fakkaatu kuni bifa yaani application bifa osoo hin jijjiiranne akkanas isinii ka'a jechuudha. Kun ammoo bifa iPhone'itiin isinii ka'a jechuudha. Innaa kun bifuma iPhone'i kanarra haa ta'u get start kan jettu itti goota. Amma dhumatee jira jechuudha. Kun akkuma argitanii asitti tana godhee create itti godha. Start said full kan jedhudha. Asitti kun kan home irra jira. iPhone kanarra gad deebisa jechuudha. Kalas dhumatee jira jechuudha amma booda. Wanni nu gaafatu hin jiru jechuudha. Kalas kunoo bifa kanaanii iPhone fakkeessinee qabachuu ni dandeenya jechuudha. Bilbila keenya bifa iPhone'itiin fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kunoo Play Storejiinis bifa qayyaratee wanti hundinuu bifa qayyaratee jira jechuudha. Innaa bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedhaa ijoollee Oromoo. Kun akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Please subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Oromoo walaa gargaaru please. Yoo isin subscribe gootanii waliin jajjabeessine eenyu wal jajjabeessa. Walaa jajjabeeffannu Oromoo koo. Kanaafuu seenaatii subscribe godhaa. Please subscribe godhaa ijoollee Oromoo. Barnoota biraatiin haga walitti deebinuuf nagaan nu turaa.